ko warri na jaalatan namni kun maaddi bishaan kun jechuun guyyaa yaatti qabeessin kaatee dhiifama nan gaafatu taanaan hundi keessan qolaa taphatanii gaadanii kaan silii qotu. Wallahi Ahmadina umti jaallate tokko jiru rarraati obboleetu namni jaallate tokko jiru. Tu namni si jaallate kan hari bakkee eegee tabii deebisu. Namni si jaallatu hin jiru. Aboo biriiti keetii na kaffala. Haraama dalagaa dhibtu taata ofiidoo wallahi isin qabsiisa Dubaay keessa wallahi alaatti qabsiisa kan tete dana. Isatti ijoollee shamarran yoo lafa hudduu sadaa. Wallahi Ahmadina. Baalagi. Dhimma deebii waa tokko nu bateeti. Gurra kee baarneexaa kana dhagaye jazbicha biyya Dubaayitti maraate dhagaye. Maraatu biyya Dubaay keessatti maraate dhagaye. Nama dhagaan jirtu sawiyyattiin kun nama dhagaan jirtu qabnee biyya buufna. Maraata yoo dubbata Ahmadiyyoonni torbii tokko booda uffata baasee buunaan deemee. Hattuura bara hattuun sun akkasuma. Akka kee kan hachuurra hatuu wayya wallahi akka kee kana kadhachuurra miidhanii jarataa. Shamarran kun baadha shamarran shamarranii qaama ijoollee shamarranii fayyisa hortee biree raayyaa ta'e bira. Bagan sawware bagan haati viidiyoo qaba. Hortee tagitee jiru faanti shamarranii marga jira. Ati moosaa viidiyoo na waraabde faanaan akka ijoolleen qodaa kan sidii godhan si godha. Viidiyoo illee sirratti hojjetu. Wallahi maqaa rabbiin immoo Dubaay keessaan kaansan si godha. Salphattu dhugii kana bajaasa dadda gaa'isa siyyolee akka ijoollee jechuudha ijaazaati bobachuun ni barre ijaaza mati bobachuun kana tarbaate barre dhugee tiraadara dhugee siqqee jedhamasi. Ayoomne bira dhuftaa waa biraa dhiisi yoomne bira dhufu. Saamiti. Warimoo nafsi irra Ahmaddiin. Dhaggeeffadhu. Bakka jirtan viidiyoo dhaqee waraabaati Ahmaddiin dhukkee irraa kaata qabbaatee ijaaza boobatamoo hojjennaan godhatuma dhaggeeffadhu. Ta'uu giddu wallahi isa borgo namaa si dhufa makiinaa keessa akka suura of eeggadhu of eeggadhu. Taasiin qabu laa. Oddoo harree seeni maal nama wallahi ta'uu giddu rabbiin haa dhaguutti nagaan nagalchi makiinaa keessa akka fuudhan seefa tafala of eeggadhu sitti midhaan namta. Wallahi karaan irra bayra yoo baate dhiira dhugum. Karaan irra bayra yoo baate karaan dhageeffat. Wallahi sitta fattafata of eeggadhu sitta fattafata. Dubaay keessa kaasisi godhan. Wallahi kaasiliidhaan si qabja buloo. Wallahi sitta fattafata of eeggadhu. Afgulli sa'aatii 24 baate ijoollee shamarranii hunda qaama isaa laafee waree maallaqa irraa mana jalaa Bakka biitan akka shaatiitti buusisaa ture beektamti. shamarran mana madaamee jirtu hundas jechuudha. Shamarran mana madaamee jirtu hundas balleessee xafaxabee jiraata turisa. Garuu saalee haati matu sitti Ahmaddiin. saalee anaaf qofatti haa ta'e godhuttuma. Haa ta'u dhaggeeffadhu sitti anaaf abdiini daangaa ooltee bane galee. Jangan terbi, wagga rakkina sammuu qabee dhinaa irratti natti qixxee wanti naan Natti mad. Amma natti mad. Najalaan dubbatinaa bannaatiin. Wali dubbatan najalaan dubbatinaa. Nama kuma torba irratti gaafa geemee kooti. Mana baay'umsummaatiin taphadhe geemii. Nabadan dhaabban sappoorti nan goone si galee. Mirga sa'aatii bar qoy. Nagaa naasoof namiti qoy. Wallahi walii gallee nagaa taana qoy. Qoy asittiin ma qoy. Waa'ee abdii sitti meeqa qoy. Miti qoy. Waa'ee abdii sitti meeqa waa'ee Abdii yoo sappoorti si gochuu dhiise koo mirga sa'aatii. Kanaaf argatamuu qabaare. Dhaggeeffadhu qoy. Haasaa koo dhaggeeffadhu qoy. Jedhisu. Sappoorti nan goone nabadan dhaabbannee leechaa si gadhiisaa biriin si erganaa jedhan argines dhaggeeffadhu mana reetii gadi tolu qoy. Haasaa koo dhaggeeffadhu qoy. Nama Dubaayii jiru akkamitti nama Dubaayii jiru namni Itoophiyaa jiru booddu godha si'een. Saalee dhaggeeffadhu qoy. Jedhishi mee. Asumaani gaffii reedii keessatti mucaan kun rakkina sammuu qaba hojiin hojjetu walii gadi fiigaa hin gargaarin illee bira dhaabbatin illee minaamin irra hin yaalchinaa mudiinatti qabate si galee. Alex taayee ol galchaa qoy. Qoy Alex taayee nam tokko irratti galchinaa dhiisame. Galchaan jiru jedhiisa hundiyyuu talaate keetaan masii wayyaa dhiisa. Asumaani dhiisee abdi dhiisee wanta kanaa irraan bareedu nan tuqina irraa burattiin jedhin innis dhiisee dhiifama mana gaafate jilbeeffate dhiisee tuma taa'u maal godhee asii ijoolleen inni argaa paaspoortii kan waan mootummaa deeggaruuf Enggak biraatti biyya keessan ture. Makalaakiyaa ture biyyatti. Makalaakiyaa deemee makalaakiyaa keessa dhiisee deemee Dubaay keessa jechuudha. Biyyatti nama biraatti biyya keessa ture. Garuu Dubaay makalaakiyaa keessa waggaa meeqa ture? Saalee qoyme. Najala muitii qabadhu maal nama tuffattaati. Muitii qabadhu geeffadhu. Maasii nagaara waliin haasaa miti akkamitti muitii qabadda gaqqoo baasuuf tama kamaraatu. Dhaggeeffadhu haa ta'e akka viidiyoo sana irratti waraabde sitti mufanii dhaggeeffadhu. Abdiin lafaa keenya tuqee rakkina sammuu qabee deemee nama hundatti na basaasee akkan hojiin hojjetan hojiilee godhan haala qabatee kaasillee godhaa turan baay'inaan jechuudha. Ragaa maalii qabdi kasan akka jechuudha? Ragaa maalii qabdaa? Dhaggeeffadhu dhiifama na gaafatee ture deebi'ee immoo namni na gargaarsa godhatta gulitee na cinqaa ture jechuudha na bashaa ture akka namni na gargaara akka namni sappoortii na godhaa ture. Garuu ati obboleessa manaa qabdu garuu gaafa na abaarte gaafa viidiyoon hojjettu maali?
Maal sitti balleessan garuu? Wallahi gurbaa jana laaffiste addunyaarraa namni akka keetii jana laaffisan jiru jimmaan ta'uudhaan moriyummaan ta'u maali Oromoo ta'uudhaan jechuudha. Qoy Ayyee, gaafa duraa ayyee. qoy. Baay'ee Gaafa paaspoortii baafattee namni kun dhibbi torban kun dhaggeeffadhaa uummata keenya. Tokkoffaa muummichi ministeeraa yeroo duraa viidiyoo siin lattafa qoyaa kunoo siin agarsiisa. waa'ee muummicha ministeeraa gadi hin haasa'iin uskut waa'ee dhimmaan seerra rabsoo haasa'i. Ilaala Dubaayeen keessatti ilaala maasaraa maddeen gaaroochuun nama hojiidhaan agarsiisu qoyaa siin agarsiisaati. Hojii maaliitiin dhokuu hin dandeenye yoo ta'u. Agaataan miti. Kana muummicha ministeeraa yeroo duraatiif kan kitaaba isaa Dubaayeen keessatti eebbisiisee suuraa isaa maxxansee uummata Oromoo illee dimokiraasii uummata Oromoo akka inni gochiisu kan gochiise ana hojiidhaaf biyyaa ba'e garuu ijoollee Ana waan mootummaa argine lubbuu waan taasaatti kanarraa. daqiiqaa sun laadde gochi masaalee yoo ati guyyaa tokko wadha dhiifama hin gaafatin impoortii boonitti fuudhamtaa hin fuudhamta quba qabaadhu. Inni naaf Waggaasin qoy uummanni takka viidiyoo kan kee waraabee lafa kaa'edha. Dhagaye Viidiyoo kan kee waraabee lafa kaa'edha. viidiyoo malqiyaamaa viidiyoo chayyuun kaasu dhagaye. Uummanni dhufee na hidhu maaliif makiinaati waggaa meeqa kadhatu siin bitu uummanni na qabuu danda'u kun. Maaliif makiinaati Anasiisan si jedhe bar. Ani yoo nufi siyaasii malee kami namni siidhama. maali gahee maalii qabda gahee maalii qabda eenyunni. Gahee maalii qabda? Gahee maalii qabda? Uummanni warra biyyiin jaallatan hundi jedhaa yoo jechuudha. Odaa xalabatan hunda kaasaliitti fudhanii sa'aatii kudha lama. Abiyyaan nun hin jaalladha oo qophoonoo gaashee. Kaasaliitti fudhatu. Hin jaallattooti. Hattuudha Maaliif barra. ta'e abiyyaan min tuqe. Warra kuulloo keessaa jimmatti galee barra. Wallaahi gurbaa sittii kuulloo wayya waan Kuulloo malee keessaa. kaabaa. Kuulloodha barra. Kanaaf Kuulloo abdii kaatee wayya barra. qabsee balatee jiraatu bar. Kuulloo nafsi jedhe barra. Kuulloo waan Akka taateef keetii kadhattuu miti. jimmaa keessa galtee jimmaa bakka barataa of eeggatu. Lakkii wallaahi kuulloo maayikii. Kanaafi dhaggeeffadhu. Viidiyoo dhiifamaa waraabdee jilbeeffattee dhiifama gaafatu isaan. Wallaahi ammallee rabbi si ajjeesu du'i dhabame gurbaa. Ijoolleen dhalabatanii Taalee dhaabadhu. Obboleessa keetti dhaabadhu. nama si kaasa kaasa wal beebare. Suuta kan jala dubartiitiin arrabsamtu isiin illee suuta hin arrabsin. Ufiin haasaa jira. Yuuti irra geette. Baada korrabsaatu hin dhaga'u. Gurbaa naannoo keessa wal irratti naannoo korrabsita gabaa laggee. Callima jalaa deebisu. Yey. Rabbi sindiisu. Rabbi sindiisu wallahi. Maayoo yaada taaranni. Haasa'u malee kuma qabu. Abdiin koi maaliif haadha nama arrabsita reeyaa? Ani haati hoo wana ilmoon qabeettee taa'aatti jeesa galgalaatti baattee. Beeyo maal haadha nama arrabsi? Si baalageen kan biiloon waraabee kan arrabsi. Naa baale. Beeyo. Hin beeku nagaatti ta'u. Dhiisaa hin deeminaati hin deeminaa shari'aalla. Rabbi sindiisu. Rabbi sindiisu miskiina namaa. Miskiina namaati. Wallaahi abdiin gubadhee waynee. Muudii itti qabataa artaami. Rabbi sindiisu. Wallaahi billaahi nan gubadhe maa ibboo bara baraan gurbaa asirra teessee kadhatti. Kadhattu. Maal kun jirani paaspoortii itti baatee erge eenyuun hin jedhe dhabame malee abbaan paaspoortii itti baastee ergite wallaahi. Nagaan silaa qotachuu qabaa kun baadiyyaa keessa. Inni kun sangaa jibicha qabatanii itti kennuudha malee kun taa'udhanii fi. Wallaahi rabbi. Loon duukaa wayi kan loon tiksu wayi gochuu beesa kaa. Indaaqoon eegaa maalin eegaa jedha awwala isaan abba eegaa hafaas ba'u. Maaf indaaqoo keessaa ol fuudhe. Indaa duddeen eegaa. Kunoo dhufeera qoyyaa deebi'e. Maa dhuftan gaashee maa dhuftan lubbuu. Maa dhuftan. Ol deebisiin. Yaa rabbi wanti koo maa gara qophoo koo hunduu haadha siigee wallaahi. Waa tokko qofati gaafachuu nu. Waa tokko qofati gaafachuu. Dhiifama mana gaafattu moo nan gaafattu? Gurbaa warabbal kaabaa. Dhiifamni maal si fayyada? Ammayyuu du'i. Maal si fayyada? Wali sinar arsinama. Dhiifama gaafattamu hin gaafattu. In gaafadhu anas samii keessa ol si dhiita anas si galabbaxe warabbal kaaba. Maafin si gaafadhe maa hojjedhu jiraatuudhaan maan balleessaan. Maalitti balleessin namni waraabde maalitti Maaliif kadhattaatu harka fayyaa miila fayyaa qabdaa maal abbaa kee kadhattamee laata. na achitti moo nama baafti maali suma kadhee maal naa kaniteetti maal naa kaniteetti akka battee keessa nuyi simu sisa dunni sigogaa kanaaf dabbaa kan kee gurgurtaa ooltu katamaa keessa baate. Lakki waan hin taane dubbatin.
Maalin dubbanne? Maalin dubbanne? Maalin na abaarti maa? Maalin na gatatatti? Miti. Maalin itti balleessi? Sila koy. Maalin itti balleessi? Maalin itti balleessi? Sila atiinan mallee waa tokko hojjettee birrii argachuu hin dandeenya waan akkasii bartee taasise. Maal akkasii barteettaa? Mankisi nokko. Akkaataa miti tokko fidadoo bar nuti mankisi baay'ina na wadaatti. Wallaahi gurbaa ministeriin kun televizyiinii maayikoosii durii fakkaata. Ilmajjaa sarratti fudda. Ilmijaa akka biyyaa gaashee. Ka'ee dhiiba mana gaafadhu. Dhiiba mana gaafadhu. Dhiiba mana gaafadhu. Waan illaa Oromoo guyyaa irraa taasisaa jirta. Dhiisi. Wallaahi Oromoonni sii jedhanii irraa jiru Oromoo miti. Ka'ee itti dhiiba mana gaafadhu. Yaaqii ka'ee dhiiba mana gaafadhu. Hojii hojjetaa. Ishmaaliin balleessa. Ishmaaliin balleessa. Ka'ee itti dhiiba mana gaafadhu. Ahmadiinati nama kana hunda Oromootti wama afaan banaa olte dhiifama gaafadhu duraatu. Ka'ee dhiiba mana gaafadhu. Ati wama Oromootti iyyaa turte waggaa tokko guutuu dhiifama gaafadhu Oromootti. Ka'ee dhiiba mana gaafadhu si jedhee bara. Toobiidoo bishaan galiin. Ati dura kee dhiifama gaafadhu ka'ee achi boodaa gaafadhu. Ati wama Oromootti waggaa tokko guutuu sobaa turte dhiifama gaafadhu. Ka'ee dhiiba mana gaafadhu. Lakkoofsa tokko barreessa Alex. Aleexi taayee qo'aa sheeritti godha. Mootii Ahmadiin. Mootii Ahmadiin. Saaliyaa. Dalagachuu barbaada miti? Ayyee gabaasa naa citiin. Dhugaan maal godhu gaashee kun shakka gabaan irraa jiru. Dhiiba mana gaafadhu balleessitetta. Ani obboleessa kee xiqqaadha. Ishii. Balleessitetta. Viidiyoon suuraa fudhatu. Dhiiba mana gaafadhu. Amma maal godhu? Dhiiba mana gaafadhu si jedhe bisinaa kee. Duraati dhiifama gaafadhuun arrabsaa turte obboleettii ta'e intala durbaati. Duraati dhiifama gaafadhuun. Maal diroo barbaadda? Ilma dhiiraati baran. Naara si bidiyoon ta'uu adda. Ilma dhiiraa Yoom taraa dhiiraatti lakkaa'amte? Dhiira jechuun nama dalagatu dhiirummaa ammallee dhiira keenya taphadii dhiira jiramte. isiin kanatti bara dalagattee nyaataa Daanmee. Toofik akka keessa muuyite godhamee hundi keessan. Na gaafattu moo na gaafattu saalee kaate? Hin gaafadhu. Ahmadiin ati yoo dhiira guutte malee dhiira gaafattu dhiifama. Hin gaafattu. Hin gaafadhu. Wallaahi gaafadhu. Alaa Oromoo dhaggeeffadhaa. Dhiisii ka'ee dhiifama na gaafadhu. Oromoo dhaggeeffadhaa wallaahi billaahi gaafanti gaafate rabbi naa fudhatu. Rabbi naa fudhatu. naa jiraate. Ayyee uummata keenya dhaggeeffadhaatti gama hundi keessan dhufa. Hirmichaan natti fudhatame ijoollee laay. Dhaggeeffadhaa. Guyyaa har'aatiin boodatti. Maaltu si dhagaa? Tisiifni nu si dhageessu nama dhiisa. Guyyaa har'aatiin boodatti. Tisiifni si dhageessu wallaahi tisiifni. Odaa tokko maqaa kootiin. Tisiifni waa xiraarra ta'e si dhageessu. Jaatanii hundi keessan. Kalabattanii kaatanii yoo mana madaamee dhufu kaanselii gootu kisaatti deebiftu suuqii jiftee keessaa baata sana Maqaa booda keetiin. Maqaa Ahmadiin hin gotaa talabadhaa kaasee. Olgalaa bakka Ahmadiin talabataa hundi keessan. maaliif naftanyaadha Toofiidoo TV Saaliyaan kun basaaftuu mootummaati warra mootummaati hundi jiraayyuu basaaftuu mootummaati Siimo isiitu waan basaasa. mootummaa qeeqanuuf waan mootummaa rabbasanuuf gadi ba'anii afaan nutti banaan warra kuulloodha warra zarii hin qabne warra gosa hin qabne Abiyyi Ahmadi moo. Ati koonuu Injinar Rabdi Abiyyi Ahmadi moo Ahmadi Naggaaroti. Kuulloo si ta'uu noo. kuulloodha warra kuullooti warra hin gaaru Ahmadiin. Kulloon buna funaanti. Dallaahiiti. Kulloon buna funaanti. Dallaahiiti. Harika keeti. Ati immoo zariyyuu. kaatee dhiibamu gaatu Saaliyaa kaatee dhiibamu gaatu Wallaahi gurbaa warra balqaa baasin gaafadhu anis samii keessatti dhiibu. guyyaa har'aatii qabaati namni kun lamma kun qodaa talabataa dhimma qaaquutiin kaansilii godha hundi keessa kisaan atti galchaa hundi hundi keessa itti qalanaan itti Kanatti kuulloodha amma. baala geedha naana bushak laqinaa tati badaan naachuu libra hundi keessa nochuudha warra keessa Nuta kagaa soo hidhannaa soo. ittiin baata Agaa egaale gatteera. Gurra maal fuudhanaa? kulloo gara gajjatti kulloo bichaa gara gajjatti Gaafati dhiira taate akka namaatti dalagachuu jammatte. shamarran dubbaa keessatti kan fitaa miti faantii warra maal lakkaabu birii walitti birii ijoollee Innum nyaatti hojii dhagaa. Innum hojii dhagaa. Akka keetii taa waggaa tokko kadhachuu wajjin miidiyaara taanii. Miidiyaara waggaa tokko guutuu kadhattee waggaa tokko guutuu kadhattee namni sitti kennu dhimnaan Ahmadiin mataan isaa nagaa miti. Ahmadiin maraataadha. Ahmadiin biyyatti maraatee dhufe. Ahmadiin maraatuudha. Mataan isaa nagaa miti. Biyyatti maraate. Biyyatti maraate Ahmadiin. Maraatuudha nagaina. Maraate biyyatti. hattuudha birrii jaataa basaaftuu mootummaatu hin jiraachuudha basaaftuu mootummaatu. Hattuun rakkoon qabu si kan mootummaa Akka qabu. Akka kee kana kadhachuudhaan waggaa tokko guutuu kadhachuudhaan mana ofii kadhachuurra waggaa tokko guutuu wallaahi
Dhaggeeffadhu kadhattu. Kan ijoollee bichaa bakka yaada bukeeta. Kadhattu waggaa ta'u guutuu miidiyaa irratti teessee kadhattu. Maali kadhattu? Qaama nama sirraa hojjeta, mana nama sitti kenna, nyaata nama sitti kenna, biyyoo nyaadhu ati. Gabbaa'ee kun siraashinii dalagde. Namni kun nama Afardeedha. Gabbaa'ee kun siraashinii dalagde. Dhakaa falaqe. Kan godhaa hundi keessa. Dhakaa falaqe. Biyyoo nyaadhu. Nyaatu lamu namta. Hin nyaatu lamu kadhatte. Waggaa ta'u guutuu. Kaasni godhaa. Hin kadhattu lamu Amadi. Wallaahi miidiyaa kanarra jiru kadhattu lamu. Hin kadhattu. Kun nama godhachuu. Beeti. Hin kadhattu lamu. Waggaa ta'u guutuu miidiyaa kanarra deemtee kadhattee. Hudduu salaa oolu ta'u. Wallaahi. Waggaa ta'u guutuu miidiyaa Ahmadiin. kanarra Alexander Nuwarki jedhu gaa itti himu. Ahmadiin. Alexander Nuwarki. dhageeffadhu. Amadiin kanaan booda kadhaan keenya hin jiru. Hin galta qabamtee galta. Gaafa woora qanni kee dhume qabamtee galta. Hin galta kanaan booda. Kanaan booda hin jiru kadhachuun. Warra bakkaabtu mootummaatu hundi jiru. Kadhachuun hin jiru kanaan booda. Gabba'i dalagi. Dhiiraa miti ati. Giidoo qabda gabba'i falaqi. Bakkaabtu mootummaa. Falaqi nyaata. Mootummaa sagamtu qubasi qaba. Hoola. Alaata mootummaati. Mootummaa sagamtu qubasi qaba. Mootummaa jedha asirra bahe. Gurra baaldii godhe afaan baaldii. Mootummaan dalagadhu nyaadhu namaan jedha malee kadhatu namaan jedhu. Mootummaan kan hiika keetii kana inni hidhuu barbaadu la. Kan hiika keetii hojii hin jaallanne. Kan hiika keetii kana hojii hidhuudha. Kan hiika keetii kana la. Kan hiika keetii kana. Kanaan booda Ahmadiin hin dalagatte. Wallaahi dalagattee nyaata. Dalagattee nyaata. Dalagattee nyaata. Kanaan booda Ahmadiin itti namni birrii ta'u kennee jechuudha kanaan booda. Jala dhaqee wishaa kana akka dhiiraatti dalagattee kun istiraashinii hojjettee yoo siin hin nyaanne galchuudha biyya qabanii wallaahi. Biyya qabanii galchuudha. Hoo maalee gaatan filatin biyya Dubaay keessa tokko dhaawwan jalaa. Beekaa ergatii nama irratti isatiin maal jettu beekaa dhiibne bara. Waa tokko itti barbaaduu dhiibne. Wallaahi billaahi maa dhiibtani qabaa ergaa nurraa dhaqee sangaa qottu. Galtee sangaa qotuu qabdi yookiin immoo akka keessa deemtee akka ijoollee humnaatee dalagdee argachuu qabdi. Asirra beekaa dhaabartee dalagaa diddee bara. Al tokkotti al tokko. Wushaa haadha rabu. Ahmadiin sida rabsini toomee callee horii arrabsita. Amma isin hidheetti barqabde. Maarabbee maaltu. Kan rakkina ofii ofirraa hidhuu hin dandeenye namatti dhaaddatu. Miti sayyoo basaaftu mootummaa waa'ee mootummaa tatti beeksislee kun. Maal kun yaa'e. Wallaahi wata dhugumee kolfaan hojii keessa nyaadhaa. Toofiquma nutti quubse siluma toofiqtu nutti quubse walumayyuu. Toofiq siif abdiidha. Siif abdiu seeni immoo kan kana nuti hojjetu. Araaraan haadhuma tuubi bar. Osoo araaraan dhuma ta'e gaariidha namichi mataan qabu malee. Mataan qabu gaa. Araara maaliili kun araaran beeku bar namichi nama. Kun hin dadhabu bar. Gizee nagaayyuu hin dadhabu. Gizee duwwaa taa'u liibiidhiiti duwwaa afaan taqqooru bar. Amma kee si bira gaddeebisee taa'uu dhaqeera. Ammaan ta'a gaddeebisee dadhabee naqee ilaaluu didee jennaan dhufee bara. Isaa iyyuu hin gowwoome malee bareetuu kanaan fayyadame nama meeqa qottuuti hojjedhuudhaan nama bakka waa tokko hin beekne. Haaluma qabame haaluma ta'een biyya buusuudha akkaataa mijeessaati. Aniif abdiin sossomnee qoricha biyyaa fudhattee deebitee amansiifannee abbaan taate immoo jala deebitee nu waraana. Abbaan taate garuu marsii wayii jala jirti wallaa kan teessitee siyaasaa bu'aa kun afaan keessu. Jala teessee biyyatti si hambisuuf hin galin jetti. Ala nu sossomnee aniif abdiin sossomnee qoricha biyyaa si argame inni jenna. Yaaboo kubee kubu ammas bakka matutti dhufaa kunis. Eega kanaaf dhufa warra yoo naquunis hin dhufa. Ammoo dhaqee mana banateera. Galabbateera ammas. Waalaikum salaam. Kottu edii jaarsummaadha kottu edii jaarsummaa dubbachuu fi kottu edii toofe. Akkamitti jettu namoota kuma tokko wayii jira. Mucaan kun yeroo inni dhaqee nama argatu yeroo inni dhaqee nama arrabsu warri hidhattanii gastii ol baatanii teessanii jabaa beektanu dhiisaa irraa of eeggadhaa. Akka Toofiq jedhu suutumaan sossobanii biyya galchuu yoo ta'e alatti yeroo sana bareedaa ture. Akka inni biyyan yaallee ture illee. Biyyaan galaa nuti amansiise bara anaaf abdii isheen manatti fudhatee galee sossobee amansiise bara. Ijoolleen dhaqanii ol baanii gastii isaarra taa'anii. Dhaqanii immoo achitti mani boo namni keessaan itti galchanii biyya si hambisuuf jedhe. Habibi eerpoortii keessaa deebi'a inni qushii jedhee. Galu bisa immoo karaa sanatti hatteedha biyya si sanatti hin galu. Hin galu galchaniitu milishaa harka kaa'anii. Qo'i numti qaamaa hojjechiisee beenyuun sila gabiin.
Akka ijoollee warri naannoo Kan isaa beekaa Kan gadi baatee natti amantuutti. Kulloo hundatti jechuudha. Jimmaan keessaa yaasee meeshaa meeshaa kaawwadha jechuudha. Warra mootummaa kee warra mootummaa basaasu hundatti jechuudha. Hidhaatti guraan hundatti. Ximbaataa mi maayee bichaa kana. Naana buusha qala basaaftu mootummaatiin. Warra mootummaa kee warra mootummaa basaasu warra akkana bidoo gadi beenaa irratti warabu. Hundatti. Xoobii dadoo gadi galee jechuudha. Iccitii mootummaa fuudhee deebi'e. Iccitii mootummaa akka biyya Itoophiyaa guutuutti. Habibi namarra eensa oofa. Makiinaan kooma sammuu barbaada. Maaliin oofa makiinaa bitee biyya kana keessatti. Attuu diqaala. Wallaahi yoo natti hin malee maaltu makiinaa oofa kun. Makiinaatti binnaan namaan na eedini nama ajjeesa inni nu. Ofiiyyuu Eenyumatti Ufillee galaafatee namallee galaafata. wallaahi ofiiyyuu hundua. eenyumatti bita sirumayyuu nama maraatti bitamu. Wallaahi itti binnaan nama nyaachiftan. Maal nama Wallaahi nyaata? Waami Toofiq dhaqee